amantaa isaa nama arrabsu iyyuu fidee asitti qajeelchu goota meeqa gadhee meeqa aramanee meeqa shiftaa meeqa hattuu meeqa fidee birmaduu godhee ilma namaa godhee nama namaaf qalbii laafu nama namaaf laphee baatu nama jaallatu nama kabaju godhee jilbeenfachiisee isa jiraachisudha malee wangeelli isa nama xiqqeessu isa ittiin nama arrabsu. By the way, murtii guutuu nama utuu nama tokkotti hin dubbanne. Amantaa kamuu murtii. Abdii gabbuu seera malee dubbate gabbuu seeraan qabdu. Na dhageessa miti awwalee ji'a lamaaf nama tokkotti hin dubbadhu taa'een matsaafama qulqulluun dubbisaa ture. Ani Quraanas baradheera. Amantii musliimaa keessatti hin guddadhe waggaa 30. Kan biraan yeroo kana keessatti waan hin argaa ture hin qaba. Egaan waggaa 30 kana keessatti ani ijoollee waliin guddadhe hiriyyaan qaba. Warra wajjin asgeen qaba. Warra sheeranatti xaxan. Warra qarxaa sanatti hidhan. Warra amantii kana keessatti na xiqqeessan. Warra islaamummaan nama arrabsuun fakkeenya akka ta'etti nagarsiisan baay'ees argeera. Suni nama dhuunfaati amantis bakka hin bu'u. Garuu abbaa waan barbaadee fi naaf talakkii kana miti kanatu dhugaadha. Amma Hamzaayyee natti waa himee awwalee waa natti himee isaan lameen keessaa isa dhugaa eenyu fudhatu mirga qaba. Anaa miti ree. Mirga koo filadheetan karaa Yesuusitti amanee qabadhe. Harmeen koo dhuftee lakkii ati kaafira taate sin barbaade yoo naan jette harmee nagayaan ture sin jaaladhaan jedhaan. Inni biraa ammoo faayidaa tokko barbaade gara macheem namni amantii musliimaa keessaa ba'ee gara kanatti dhufee waa barbaade ta'e yaaddu. Ilillii tokko hin jedheen yoo jaalala murtiitiin ta'e akka namummaattiin ta'e ala namni ilillii tokko murtiitu gara kiristaanatti dhufe jedhee naa kanne mootummaa waaqayyotti wal gaafannaan jedheen. Na dhaggeeffadhu. Kuniin anaaf shuuriidha waan shuurii ta'een dubbadha exactly. Kan biraa amantii pheenxee keessatti hagan argetti. Bitaan gaafa si dabalaa sana mirga kanniiftu jira. Amantiin an keessa ture keessatti isa harka sirraa mure morma irraa muriitu jira. Isa si arrabse mataa falaxiitu jira. Isa nama hunduma arrabsiitu jira. Kaleessuma amantii biraa keessaa birriidhaan koottuti akka abdii raggaasatti waahii daa'waa himiitu jira utuu Allahu akbar jechaan jechuu hin barin. Kanaafan filadhee dhufeeti namni tokko murtiitu gara amantii kanatti dhufe jedhee namni gaafachuu danda'u tokkuma hin jiru gonkuma hin jiru sin jiraatus gara fuulduratti illee hin jiraatu. Qabris kan na wajjin galu hin jiru jannata minaal baataa hin barbaadu wanta natti himamu isa gartee saaksii filmii hindii sanis hin barbaadu jawweetu afaan akkanas godha isa jedhan san hin barbaadu mootummaa waaqayyoo pheenxee ta'een dhaaluu barbaada sittis amanee miti nama birattis amanee miti Yesuusitti amanee dhufe. Muutira jirta. Eebbifame waaqayyo si haa eebbisu murtii guutuu ammana koo banadheen taa'ee haasaa ture ijoolleen murtii guutuu bira dhaqee minaamin naan jennaan maaltu jira jedheetu. Ilaamee zim jedhaama namni asirra jirtan kun amma isin nama 4 moo 5 miti zim jedhaama warra koomantii barreessan ulaala amantumaatu ajajee akkasitti nama arrabsuu ajajeef manni kun mana kiyya. Najaalatee dhufe. Bakka kanatti amantiin murtii bakka kanatti amantiin nama harka sirraa muru irraa muru hin jettu islaaminaan namaa tokko jibarra kaayee kitaaba barreessan hadiisa jaaniif jiba waan hin jirreetti malee rabbiin hin jiru akkas rabbiin hin jiru. Okay hattuu harka irraa muru kajoon jiru. Laa hidhaadhaa bar mana hidhaati malee bara ablee miti bar. Hattuu harka irraa ni jira muraa jechuun sayfiin irraa kutu ablee hattuun sun raajii masaratii wajjin guyyaa asofnee irra bilbila isaa naa ergaa jedheen poosti godhee nama hedduu naa erganii dubbiseera beellama qabannee irra isa immoo Araara TV irratti na argitu yeroo gabaabatti. Okay. Asitti immoo yaaduun qabu yoo jette I'm ready. Asitti inni si qabsiisuun ta'u. Mirga guutuu qaba. Achitti kadhannaa barbaadde moo akkan harka sirra kaasiif kadhatu barbaadde moo jechuu kooti moo harka gol gaaftee raajii masarratti biratti gooftaa fudhachuu barbaadde moo an just bakka isaanitti argamee eenyumaahu
wanta nama saniin jedhamaa si ture argaan ture. Arrabsoo fi xiqqeessa nama saniin jedhamaa ture argaan ture waan ta'eef bakka sanitti argame isa dubbisee inni akka nama amantiiti malee ergamaa miti yookaan immoo Yesuusii miti yookaan nama isatti amanuu miti. Barsiisaa amantii tokko akkasuma miti barsiisaa amantii tokko dhibba bira dheeyxee biratti argamtee ani gara amantii kanatti dhufee nama amantii kanarraa homaa hin beeknedha garuu jaaladheen itti amanee dhufe waan ta'eef daandii kamirra deemuu qabaa isa gaafatta. Murtii takkaa dubbadhu dhiifama. Dubbadhu seenaa. Seenaan tokko dhiifama naa godhi sekeendii shan. Dhiifama naa godhi sittiin deebisaa maal seete raajii masareetii bilbiluun isaas gaaffiyeeti. Maamilti keessanii ani waa tokko qulqulleeffachuu barbaada. Waan qulqulleeffachuu barbaadus murtii ilaallata. Murtii. Dirqama narra jiru ba'uutu narra jira. Dirqamni narra jirus immoo. Wanta amantiin sii fayyamu dirqama amantiin sirraa qabu. Nallee arrabsu yoo ta'e sii fayyamee irra na gaafachuudhaaf. Even siin jedha even. Galatoom. Ilaali murtii. Amma namoonni baay'een jalaa sun kanaa piraankiidha maaloodha jedhu. Ilaali isa dhiisi. Pirankii yoo ta'e ani wayin sin pirankii godhe homaanaa kannaa wayin siniin jedhe waaqayyoon pirankii godhe waan ta'eef dhiisiisa rakkoon qabu. Okay. Ijoolleen gara amantii musliimaa dhufanii birrii walitti sassaabatanii gara amantii biratti deebi'an sana ba. Let's go. Okay. Galatoomi. Akkuma jalqaba jedhee gara kanatti gaafa fuula kee deeffattu yeroo amanuudhaan murteessitu. Ati yoo dubbatte abaaboon barbaadu jette, ilaliin barbaadu jette. Dubbii sirriidha. Gara kanatti qarshii sin ilaalu jennee si fiduu hin dandeenyu amantiin keenya sin hin eeyyama. Kiristaanni kana godhu jiraatan kiristaana miti. Macaafa qulqulluun birriidhaan bitaa qarshiidhaan bitaa jedhee nuuf hin eeyyamne yookiis nu barsiisne jechuudha. Ani gabaabatti waan sirraa barbaadu wanta lama. Inni jalqabu. Asuma waan si hayyamu waan lubbuun keessi keessi yaadu isa na gaafachuun sitti ulfaatu jiraatu taanaan na gaafadhu. Ayyee. Tole. Nama amma kanarratti gaaffeensi gaafadhu. Dhuguma murtii ati. Yesus Kiristoosiin garaa kee guutuudhaan amanattee ilma waaqayyoo ta'uu isaa amanattee ta'a. 199 yoo siin jedhe soba haa waraabbatan sagalee kana gaafa murtiin amantii biraatan qaba siin jedhe akkasii dhageessisaniif 100% amanee dubbisee hubadhee naagalee kan itti amanee fudhadhee dhufee. Okay. Akkasumas sababii cubbuu biyya lafaatiif du'ee dhiifamuu cubbuu kan argamsiise garaa kee guutuudhaan qalbii kee guutuudhaan amanattee ta'a. 100% amanee fudhadhee itti amanee. Thank you. Kanuma sirraa barbaade. Okay. Erga akkas ta'e harka kee ol kaa'e.